daandii islaamummaatti dhugaa haguugamee dhalootaaf ibsuutti haqa dabee jedhee deebisuuf haqqiitti waliin hadhaabbannu jechuun dhaamsa kooti. Gommaaf islaamummaa jedheen walaleessaa waliif maal turani bara darbe keessa barbaadeen dubbisee galmee seenaa keessa maanguddoos gaafadhee darbee keessa gomma jechuun lafa hubadhaa obboleessaa kan inni argamus shanan gibee keessa hundeeffamuun isaa mootummaa isa sadeessa bara mootii abbaa bookee isa duraa keessa shanan gibee keessa dursee dura hundumaa kan fudhate gommaa amantaa islaamummaa sheekoliin dhufanis karaa mootii gommaa sheekii abbaa yaa'oo sheekii abbaa nasiibee jedhamuun beekama baradhaa jedhanii barsiisan islaamummaa mootiinis qabatan daandii islaamummaa maqaan mootii sanaas abbaa mannoo gommaa dursanii qabatanii diinii islaamummaa naawaamaa jedhanii ummatattiin himaa jedhan gosa hundaa walitti qabamaa tokko akka nafne bokkuun gosa hundumaa namni tokko akka nafne jedhan ganda keessa waamicha googana gosa hunda bira jabaadhaa naageessaa gosti hunduu dhaga'ee waliin gugunguma mootiin maal taallaa yaa waaqa koo uumaa diina seenaa akkan jenne biyyi soo naguma inni mootii qabee waaqa koo maaluma biyyis dhufee taa'ee masaraa mootummaa waan mootiin dubbatan dhaga'uuf cinqama yaa mooti nagaadhaa maaliif nu waamtanii biyyi keenya hoo nagaadhaa gamanaa gamanni mootiin abbaa mannoo jedhan yaa ummatii isin waamuun fedhaa gara islaamummaatti karaa sirrii dhugaa waaqa uumamaati kan shakkii hin qabne uumaa ta'uu isaatti ani fudhadhaa ummatii ummannis ol ka'ee yaada isaa ibsachuu waan garaan isaa yaade mootiitti himachuu yaa mootii abbaa mannoo yaa mooticha gamnaa duris baraa malee waaqa tokkotti amannaa waan isin fudhattan inuma fudhannaa rabbii isin amantan ittis ni amannaa har'umaa jalqabee rabbiin tokko jennaa maatii ijoollee keenyaas hin barsiifannaa fudhannee gallaa barsiisaa nu kennaa waan rabbi nu kennee irraa hin kenninaa sheekii fudhannee gallee walumaan jiraannaa qe'ee keenya irraa sirreetii kenninaa ilmaan keenya irraa kenninee fuusifnaa ilmaan keenya wajjin diiniis ni barannaa. ummannis fudhachuu mootiin gammadanii sheekolii islaamaatiif masjiida ijaaranii amantaa muslimaa barsiisuu eegalanii gosti gommaa hunduu fudhatanii diinii alhamdulillaahi rabbil aalamiinii. Gommaan taatee jirti biyya muslimootii ummannis baratee diinii taasirriitti sheekoliin walloo fi naggaariin arabootii gaheen jaraa guddaa diinii barsiisutti ambaasaaddoroota diinii bakka dhaqan hundatti ummatas waamanii dukkanaa gara ifaatti bu'uureessitoota qaroomina islaamaati yaadatamaa taa'uu seenaa hanga har'aatti yaadatamaa taa'uu galmee seenaa irratti. Teessoon mootii gommaa ilbuurraa sayyootti suutumaan dhufee aggaarotti daldalaan beekamtii hanga biyya alaatti teessoon mootii gommaa biyya islaamaati. Daldalaaf mijooftuu bunaanis beekamtii daldaloonni baay'een warreen arabaati ummata keenyaanis akkuma obbolaati ummannis baratee afaan arabooti waliin jedhaa ture ahlan wasaalanii warri keenya jirtu naguma keessanii fi kulli salaamii fi kulli makaanii. yaa jarabbaa reebuu yaa jarabbaa sadii yaa jarabbaa jiru islaamummaa qofaa wanti gommaan jiru amantaan kan biraa keessoo isaa hin jiru. Haji abbaa dagaa, haji abbaa garoo, haji abbaa raayyaa warra zakaa geesse Saud Arabiyyaa hajjiis hajja'anii deebi'uu gara biyyaa hojiidhaaf hin deemne akka zamaniyyaa. Barree hamaan tokko dhufee gara gommaa waraanni kaabaa ka'ee kan jibbu islaamummaa kan balleessaa deemu bu'uura muslimaa kan lafa abbaa qabutti labsatu abbummaa kabajas hin beektu hin qabdu.